namni tokko faayinaanshalii yookaan maallaqaan tasgabbii argachuudhaaf wantoota afran kana qabaachuu qaba. Wantoonni afran kuni maal faadha? Jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraatan hundi keessanuu akkuma jirtanitti salaamanna kiyya isin haa qabu. Arraan tana waa'ee tasgabbii maallaqaati ilaalla. Namni tokko akkuma beekamu ilmi namaa maallaqaan walitti hidhamiinsa qaba. Walitti hidhamiinsa maallaqaan qabu kanaan wal qabatee haala kamiin tasgabbii maallaqaa argachuu qabu. Gaafa tasgabbii maallaqaa yookaan bilisummaa maallaqaa argatee namni wantoota biraa kan hojjechuu qabu irratti xiyyeeffatee hojjechuudhaaf isa gargaara. Dhiphina yookaan istiresii yaaddoo maallaqaa san keessaa akka bahuu fi wanti afur barbaachisaadha jechuudha. Irra guddaan keenya akka nuti itti beeknutti namni tokko dhiphina faayinaansii yookaan maallaqaa keessaa bahuudhaaf maallaqa qabaachuu qabaa qofa beekna. Maallaqa qabaachuu san dura maallaqa qabaatteef dhiphina keessaa bahuun ulfaata. Wantoota ilmi namaa qabaachuu qabuutu jira namni tokko tasgabbii faayinaansii yookaan tasgabbii maallaqaa argachuudhaaf. Isaan keessaa tokkoffaan spiritual health. Spiritual health jechuun fayyummaa yookaan hariiroo rabbiin yookaan amantii keetii waliin qabdu cimtuu ta'uu jechuudha. Rabbi keetii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu. Kuni maaliif si gargaara? Gaafa dhiphinni wayii tokko si baay'ate dhiphina san keessaa baatee concentrate yookaan xiyyeeffannoo qabaattee wanta xiyyeeffachuu qabdu san irratti akka xiyyeeffattuu fi kallattii isii kennite amantiin. Kanaaf namni tokko faayinaanshalii yookaan maallaqaan nagaya argachuu fedhe jalqaba rabbii wajjin hidhanni inni qabu akkami kan jedhu murteessaadha. Yeroo kana jennu namni fakkeenyaaf yeroo dhiphatee gara rabbii isaa deebi'ee rabbii isaatti hidhatee waan rabbiin isa dhorkarraa dhorkame tasgabbiidhaa argataa xiyyeeffannoodhaa argataa jechuudha. Inni lammaffaan fayyaa yookaan ifaa sammuuti. Mental health jechuudha. Kuni ifaa sammuu jechuun yookaan qulqullina sammuu jechuun namni tokko xiyyeeffannoo qabaachuu jechuudha. Sunis dhiphinaa fi yaaddoo garagaraarraa bilisa tahuu jechuudha kan biraatiiniti. Miirri kaayyoo fi kallattii qabaachuu sitti dhagahamuu jechuudha. Kaayyoo qofa osoo hin ta'in kaayyoo fi kallattii fi saansankaa qabaachuu sitti dhagahamuu jechuudha. Kuni maalirree namni fayyummaa sammuu qabeenyaan tasgabbii xiyyeeffannoo karooraa fi kaayyoodha qabaa jechuudha. Dammaqiinsa sammuuti qabdaa jechuudha. Kanaaf fayyummaan sammuu wanta lammaffaa isa murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaan fayyaa qaamaati. Physical health. Fayyaa qaamaa. Kuni sochii qaamaa hunda galeessa ta'e jechuudha. Qaamaan fayyaa ta'uu danda'u akkuma mataan fayyaa qabtaatetti qaama keetiinis fayyaa ta'uu kana jechuun fayyaaleessummaa qaama keetii eeggachuu danda'u jechuudha. Tokko nyaata sirriitiin lammaffaa sochii qaamaa yookaan ispoortii garagaraa dalaguudhaan fayyaa qaama keetii eeggachuu danda'utu sirra jiraataa jechuudha. Laal asirratti wanti nuti hubachuu qabnu amma bilisummaa maallaqaa dura waa sadi ilaalle. Kanaaf yeroo hunda gaafa waa'ee maallaqaa yaaddu dursa maallaqa waa'een harkadhee jiruuf tasgabbaayeetiin jira jettee yaaduun sirra hin jiraatu jechuudha. Yoo wantoonni sadeeniin asii oli sii lakkaa yookaan hin jiraanne tasgabbii maallaqaa tasuma fiduu hin dandeessu jechuudha. Yoo fayyummaa hidhata rabbii keetii wajji qabdu sirriin ta'in, yoo fayyummaa sammuu qabaatiin, yoo fayyummaa qaamaan qabaatiin jechuudha. Gara afuraffaatti ceena. Inni afuraffaan bilisummaa maallaqaati amma afuraffaarra kan dhufu. Kuni bu'uura maallaqaa gaarii ta'e qabaachuu jechuudha. Qabeenya gahaa fedhii kee guutuu fi galma kee hordofuuf si gargaaru qabaachuudha jechuudha inni afuraffaarratti argannu. So walabummaa maallaqaa qabaachuun wanni inni si gargaaruuf yaaddoo yookaan dhiphina gama hanqina maallaqaatiin si dhufu sanfirraa cuftee wantoota biraa hojjechuu qabdu irratti akka xiyyeeffattuu fi si gargaara jechuudha. Walumaa galatti namni tokko tasgabbii maallaqaa yookaan tasgabbii faayinaanshalii tasgabbaawaa ta'uudhaaf wantoonni afran kuni utubaa gurguddaadha jechuun isin jechuu barbaada. Subscribe fi like fi share godhuun dagatinaa. Qophii itti aantu hanga walitti deebinuu bakkuma jirtanitti nagaan naa tura. Halee keessan oolinaa.